daawwattoota keenya kabajamuuf jaallatamu gammee tuub chaanela jedhu subscribe like share godhuudhaan nu gargaaraan jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoonni keenyallee addaa qophii bareedaa, qophii ajaa'ibaa, qophii haala malee des nama jiru wayii qabannee dhiyaanee jirra. Akkan waliin bashannantan, akkan waliin bohaartan asumaan abdii kenna. Akkasumas dorgommiin kubbaa miilaa yookiin taphattoota haala gaariin akka isin bashannansiisu keessaa inni tokko qabannee dhiyaanee jirra. Akkasumas Itoophiyaa irraa tapha kubbaa miilaa yeroo bareedaa akka haala gaarii namatti tolu fi isin bashannansiisuu fi daawwattoonni keenyallee akka bashannantan qophii bareedaa isiniif qabannee dhiyaanee jirra. Biyyoota sadiin wal dorgomsiifnu keessaa tokko Itoophiyaadha. Inni lammataa Sudaan, inni sadaffaa immoo Egypti jechuun yookiin immoo afaan biraatiin Masrii biyya jedhamtuudha. Taphattoonni kubbaa miilaa kan dhiyaatan kun keessaa tokko Itoophiyaan jimaa qabataniitiin dhiyaatu jiranii, akkasumas Sudaan immoo saffaa qabatanii dhiyaatu jiranii, akkasuma Egypti immoo sigaaraa qabataniitiin dhiyaatu jiranii. Biyyoonni kunneen wal dorgommii isaanii akkuma itti fufeetti jira. Akkasumas taphni kubbaa miilaa kun eegaluuf daqiiqaa 5 hafee beeksisa kana booda immoo walitti deebina jechuudha. Akka waliin bohaartan abdii qabna. Okay, taphni eegalee jira. Taphattoonni biyya Egypti Alaalii irra dhiyaatanii Alaalii Muhammad Salah sigaara qabsiifatu jira. Taphni eegaluuf daqiiqaa lamicha tafee eeywaa Itoophiyaa irrallee wajjin bishaan illee immoo biratti jira. Geetawun taphataa Itoophiyaa beekamaa lakkoofsa 9 irra taphatu. Akkasumas Sayyid Egypti keessaa Sayyid immoo lakkoofsa 9 taphataa. Taphnichi eegalu jira. Akkan waliin itti fuftan yookiin akkan waliin bashannantan immoo abdii qabna. Taphni eegalee jira. Muhammad Salah. No. Oh my God. Ethiopia Shimalis. Oh my God. Saladin. Ethiopia Saladin. Fuldura kabate ko uno kacele ninjira kubbaa miila fudhate gara fuldura kacele ninjira. Taphattoota keenya haala gaariin itti fufee jira. Daawwattoota keenya akkan waliin bashannantan Egyptii fi Itoophiyaan magaalaa Khartoum Sudaan irratti taphachuu jiranii, meedaa Arabii irratti taphachuu jiranii. Akkan waliin bashannantan asumaan isin beeksisaa jirra. Shimalis. No. Salah aaree jira. Sigara qabsiifatee John Terry Wood. It's a piece of defending. Ryan Giggs can't believe it. Geetaachoon deebisee jira. Kamal Ethiopia. No. Hedduu yaalaa jirti. Itoophiyaan immoo quttoon addaati jechuudha. Garuu immoo addaa wanni adda godhu kai taphni har'aa kun. Taphni addaa kun ajaa'ibatti waan nama gammachiisu keessa. My God. Taphni Itoophiyaa kun baay'ee nama gammachiisa. Itoophiyaan taphattoota haala gaarii taphni isaanii Saladin. Itoophiyaan tapha addaa kana taphachuu jiranii. Meedaan Arabii taphachuu jiranii. Sudaan magaalaa Khartoum Arabii irra jirra. Akka ajaa'ibaatti taphni itti fufee jira. Salah. No. Deeggartoonni Masrii raachina qabduun isaanii sigaaraatti qabsiifatu jiranii. Sayyidii sigaara qabsiifatu jiran lakkoofsa 9 taphatu jira. Akka ajaa'ibaatti Shimalis Itoophiyaa. No. Aartee jirti Itoophiyaan gara fuulduraa deebitee jimaa ishee akka qabattee jirti.
Itoophiyaan seentee daqiiqaa 19 keessatti galii tokko galchee jira. Shimallis galchee jira daqiiqaa tokko keessatti galchee jira Shimallis. Kubbaa akkuma qabateen gara fuulduraa qabatee gara fuulduraatti. Jalqabarraa goolii jalqabarraa goolii isaanirraa daawwattoota keenya asumaan hin beeksifne taphattoonni keenya biyya Suudaan magaalaa Kaartuum keessatti arabitti taphatu jiran magaalaa Kaartuum arabitti Suudaan, Itoophiyaa fi Masriin tapha bareedaa waliin taphatu jiranii akkan waliin daawwattan asumaan isin beeksifna. Taphni ka bashannane jechuudha kaawwadha. Shimallis la amma hangamatti goolii takkaa fi duwwaarra waliin jiran. Duwwaan marra wajjiranii Itoophiyaan takka Masriin duwwaadha. Shimallis no. Namni gara boqonnaatiif deemaa jiranii daqiiqaa muraasa bichaa walaa fi hanga kana keessatti hedduu Saladin Sayis taphata beekamaan Itoophiyaa quxxoo bareeda bareeda akka jira. Asuma immoo Egypti magaalaa Masrii keessatti immoo sigaaran xiqqeeshoo laphee isaanii dhukkubsuun fiiguu dadhabuu jiranii. No. Salan mare. Salan ari jira. Akka jaayibaatti ari jira bar. Amma gaddee biyya kunoo sigaratti qabsiifatee jira. Oh my god. Amma taphattoota keenya Afrikaa irraa biyyoonni 3 qophaa'anii jiran. Asumaan immoo beeksisa bareedduu takka isin beeksisna. Biyyoonni 3 Afrikaa irraa qophaa'an keessaa Suudaan, Itoophiyaan, Egypti waliin tapha bareedaa waliin taphatu jiranii akka ajaa'ibaatti ilaallaa jechuudha. Muhammad Salah no. Ya Allah. Taphni kun kan galuu qabu bar. Taphni kun bar beekama hedduu kan galuu qabu. Hedduu goolii ajaa'ibaa carraara ajaa'ibaa harkatanii itti hedduu tapha ajaa'ibaati hanga xumuraatti akkan waliin itti fuftan isin beeksifna. Asumaan immoo Itoophiyaan tokko Masriin duwwaadha. Taphoonni akkuma itti fufee jira. Tapha Itoophiyaa geeba tokkoffaa kan galche Shimallisii hanga ammaa itti fufuu jira. Taphni akkan waliin bashannantan abdii qabnaa isin jenna. Xumurarratti ammoo beeksisa kana booda walitti dachaanaa isaanillee boqonnaaf adda ba'anii xiqqoo booda walitti dachaanaa turtii gaarii isineef. daawwattoota keenya kabajamuuf jaallatamu gammee tuub chaanala jedhu subscribe like share godhuudhaan nu gargaaraa jechuudha. Taphni akkuma itti fufee jira. Itoophiyaan lakkoofsa tokko jijjiirtee jirti. Lakkoofsa kudhan Adaana seenee jira. Adaana no! Adaana namni jalqabeen galii tokko galii. No. Adaanaan hedduu jabaatee jira akkasuma itti fufee jira. Itoophiyaa. No! Maaliif Adaanaan hedduu walii galanii jiranii tapha keessatti. Taphattoonni Itoophiyaa ka maqaan isaa Jimaa jedhameetiin kan moggaafame haala gaariin taphni isaanii itti fufeetti jira. Akkasumas biyya Ijiptii keessatti immoo sigaaraan akkuma beekametti jira. Isaanis qophiin isaanii akka ajaa'ibaatti itti fufee jira. Muhammad Salah no. Ijiptii galii baay'ee bokkuruun dhabuu isii immoo waan nama gaddisiisu keessaa isa takka jechuudha. Taphattoonni Ijiptii hedduu mokkoruudhaan akka ajaa'ibaatti taphni isaanii haala gaariin itti fufeetiin xiqqishoon ni jira. Taphattoonni alaalii magaalaa Ijiptii keessatti argamu yookiin Kaayiroo keessatti argamu galiilee hedduu saatuu isaaniitiin galiilee hedduu
Itoophiyaa lama adaanan akka seeneen galii lammaffaa adaanan daqiiqaa 18 keessatti galii lammaffaa galchuu isaatti immoo Itoophiyaan 2 Egypt 0 jechuudha. Adaanan daqiiqaa 8 sagal keessatti adaanan galii lammaffaa galfatee jira. Itoophiyaan akka ajaa'ibatti waan dasnaa jiru keessa galii 2-0dhaan mootii jirti hanga ammaatitti daqiiqaan 89 gahee jira. 89 gahee jira. Egypt duwwaa akkasuma Egypt duwwaa Itoophiyaan 2 geeba akka ajaa'ibaatti nama ajaa'ibu keessa taphattoonni Itoophiyaa fi Masriin hadha kan tapha isaanii kan adeemsisan Suudaan magaalaa Kaartuum irratti naannoo biyya yookiin biyyootuma san lama duwwaadhaan Itoophiyaan 2 Egypt duwwaadhaan garuu deeggartoonni biyya Masriidhaa kana sirraachidha kana hedduu haaranii Oh my God! Bishaan hin jiru hedduu. Bishaan illee kennine biyya keessummoota bira dhaqan bishaan illee kennine haawaa akka ajaa'ibaatti shimallis Sijaaraa illee mijaan Oh my God! Jima waan nama ajaa'ibu keessa akkasumas taphattoota keenya daqiiqaa lammicha tofee dhumuudhaaf daqiiqaa lammicha tofee kanneen keessatti galiin argame keessatti jimaan 2 sigaaran 0 waan nama gammachiisu keessa galii 2 marra wuti jirti hanga ammaatti jechuudha. Jimaan quxxoon babbareedaan kun galii 2 marra jira. Sigaaran akkasuma 0 tti jiranii jechuudha. Daqiiqa tokko tafee. Oh my God! Oh my God! Salam. Taphataa biyya sanii beekamaa akkasuma kan amma kilaba Qaayidhaa uummatee tokko fidatanii dhufanii qajeelri. Oh my God! Daqiiqaaf 3 kan dabalii irratti daanessanii daqiiqaan kanarratti taphataa bakka beekamaa kan biyya Masrii Haaraan akkatanii jiran Oh my God! Daawwattoota keenya asumaan akka bashannantan garuu daqiiqaan gara dhumaatti deemu jira. Duwwaadha jechuudha. Taphni kun kanaan itti fufee jira. Tapha itti aanutti waliin tarraa tapha itti aanu walumaan itti fufa. Daawwattoota keenya kabajamuuf jaallatamu gammee tuup chaanala jedhu subscribe like share godhuudhaan nu gargaaraa jechuudha. Jaallatamtoota keenya kabajamtoota keenya taphni duraa akkatti dhume yaa'u Itoophiyaan mootee jirti. Madiinat al-Nasritti eegalee jira. Taphni amma eegalaa jiru Suudaanii fi Itoophiyaadha. Suudaanii fi Itoophiyaa keessa Suudaan irraa kan dhiyaate saffaadha. Jim godhaa jira. Beeksisa kana booda walitti deebina. Walumaan bashannanaa isin jedha. Okay, taphni eegalee jira. Itoophiyaa taphni eegalee jira. Taphattoonni gara dirreetti dhiyaataa jiranii. Taphattoonni dirreetti seenuu jiranii. Saffaa kaayatee seenuu jira. Baamut Suudaan irraa Baamut. Taphataan beekamaa Baamut. Taphattoonni Itoophiyaa beekamaa Shimallis eegalee jira jechuudha. Taphni eegalee jira. Saffateen hojima kam takka shannan immoo geeba kanaan waliin laalchi ta'aa jira akka ajaa'ibaatti
beekan ka beeku numa beeka wallaala keessumaa ala baya jechuudha taphni akka ajaa'ibaa kanatti itti fufee jira jarri Suudaanii hedduu dhedheeraadha jarri Suudaanii hedduu dhedheeraadha hedduu gurraacha Itoophiyaan hedduu magaalaa hedduu fuulli fagaroo shimallis immoo dhallee immoo qoxxoo ka ajaa'ibaa kana bitatee jimaan ka addaa kana Suudaan immoo harka deebii sabba waliin dhiyaatee jira dandamne Woi Itoophiyaan barana jabaatee jirti Afrikaa irra Itoophiyaa ispenti ponti isponenis jira warri ala no Safi ke sarab biji balle chueda jima la Shimallis waan aaree fakkaata Maal keessa darbu jira Shimallis Madinat al-Nasri meedaan Madinat al-Nasri haala gaariin das nama jaa'ibe Oh my god no Oh my god Garuu ammoo saalaan akkas sigaaraa wal gubbaan qabsiifatan. Ajaa'iba itti ta'ee jira jechuudha. Kamal no la Oh my god Itoophiyaan galii baay'ee mokkoruu jirti jechuudha akka ajaa'ibaatti daawwattoonni keenya akka nu waliin bashannantan Itoophiyaan akka ajaa'ibaa kanatti immoo Bahamud Suudaan way Suudaan Obbo Uummanni numa deddeera garuu ammoo gubbaa gara fuulduraa Uummanni akka ajaa'ibaatti deddeera maali garuu Suudaan kun luka isaanii akka deddeeratu kan addanatti ta'e ban my god Abu jarri gaggabaaban kun eessatti jajjabaadha gaggabaaban kun ka addaati adana yoo soddomii sagalti adana lakkoofsa sagal galii tokko galchee jira adana Itoophiyaa waancaa kana nyaachuuf qophii jirti jechuudha Allah Sudan no Sudan illee galchine Sudan illee moo akkuma masri zeeroon bawwaddi moo akkam akkaataan ishiin hangalle maal beena kunoo fuute kubbaa oh my god social media na biraan inni tayyee Shimallis waan addaati bar Shimallisin kun waan addaati bar Ali Itoophiyaan immoo taphattoota hedduu qabdi jechuudha taphattoota babbareedaa ka ajaa'ibaa ka akka malee namatti tolu yookiin katabni isaanii haala gaariin mijaa'u jechuudha jimaan ta'a addaati jechuun milkaan isii jechuun saffaan immoo ka asii ol kaayanii yoo darban badee darbanii akkuma san badee darbuu jirti Itoophiyaan immoo waan addaati bartamne adda daawwattoota keenya Itoophiyaan taphoonni isaanii akka ajaa'ibaa kan namatti tola mee waliin daawwadha kallattii maan akka ajaa'ibaa kanatti immoo bohaaru jirra waliin bashannanaa isinii nutis immoo bashannanuu jirra akka ajaa'ibaa kanatti taphataa beekamaa Kamal wayita Itoophiyaan immoo mokkoruu jirti jechuudha akka ajaa'ibaa geemii daawwattoota keenya kana keessa biyyoota Afrikaa irraa taphattoonni yookiin Afrikaa irraa akkasumas biyyoonni sadiin kunniin qophaa'anii taphoota isaanii akka ajaa'ibaa kanatti itti fufuun isaanis keessaa Ijipti, Masrii fi Ijipti no matter maalish Ijipti Suudaan Itoophiyaadha gosi isaan ittiin dhiyaatan keessa isa tokko sadiin yookiin isiniif himuu ni dandeenya isaanis jenna sigara gosoonni kunniin sadiin akka dhiyaatan isaanii haala gaarii waan nama ajaa'ibu keessa isa tokko ta'uu isaati amma immoo kan taphoonni yeroo jalqabaatiif eegalame immoo Suudaan magaalaa Kaartuum keessatti immoo Arabiitti dhiyaate jechuudha inni lammataa immoo Ijipti keessatti meedaan isaanii Madinat al-Nasri ka jedhutti ammoo Itoophiyaa fi Suudaan taphachuu jiran akka ajaa'ibatu oh my god
Tamni wo gara kumati demu jira Ethiopian tokko Sudan duwadani Ethiopian tokko Sudan duwadani akkan waliin bashannantan asumaan isin beeksisna oh Kamal taphataa beekamaa Itoophiyaa Kamal oh my god no oh Adani oh my god Tamni kun immoo kan gala jenneeti immoo kalaalu jirru Adaanin immoo nama immoo achitti daqiiqaa 89 keessatti galii tokko Ijiptitti galchee ture ammallee mukuru jira akka ajaa'ibaatti tamni gara dhumaatti deemu jira daqiiqaa 82 ga'ee jira tamni gara dhumaatti deemu jira daawwattoota keenya kallattii mana akka Oh my god. Sudanin baay'ee mokol jira Baamudi taphataa Sudan lakkoofsa sagalee irra katabatu Baamudi haala gaariitti mokol jira yookiin hedduu haaree jira akkamittiin hin galchine Agamma tokko duwwaa marra jiranii Itoophiyaan tokko Sudan duwwaadha iddoon isaan itti taphatan asuma magaalaa Masri yookiin Kaayiroo keessatti alaal irratti taphachuu jiranii مدينة النصر تبعتوا جراني ميدان إساني لا واه دبينا كمالي ججب كمالي ججب لا أكايا إيبا كنا نمتي تولا صفتين no Safan scaling isaga dibu jira daqiiqa lengar rumati demu jira daqiiqa 75 ta'e jira oh Kamal no wow uff no Adan la daawwattoota keenya taphoonni akka itti fufetti jira ammallee Itoophiyaa fi Sudan haala gaarii walitti taphachuu jiran eessatti yoo jettan Kaayiroo magaalaa Ijipti haala gaarii itti fufetti jira taphachuu jiranii waliin akka bakkeewwan akkasumaan isin beeksifna jechuudha taphni akka itti fufetti jira tamni akkuma itti fufee jira daawwattoota keenya kan waliin Baamud taphataa beekamaa biyya Sudan irraa kan taphatu Baamud haala ni qamaati itti dhuidi tokko duwwaa marra'u jirti Itoophiyaa Kami aku jira daawwattoota keenya waliin bashannana la wah ida ya Allah no jala jennetti tokko duwwaa marra'u jirti tokko duwwaan Itoophiyaan adda waancaa nyaachuuf qophiidha Itoophiyaa waancaa nyaachuuf qophiidha Kamal no Shimallis Shimallis no Shimallis jolle jibaan kama kuna diba kutoala gari ka mesha ni sa tole kana mesha hadrati jolle abbicho bale nurana amini la wow Sudan jolle safati no karkadi malish deika afurtabe no Shimallis Kamal مشكلة Saladin يا إثيوبيان
lama Itoophiyaa lama daqiiqaa tokko tafe akan manu abdiin kutannu yattee saffaa hedduu taatee jirti Safa. No, oh my god abu Itoophiyaan hin dandamne hanga ammatti Itoophiyaan akkan manu abdiin kutanne sadi duwwaa daawwattoota keenya sa'aatii keenyas xumuramee jira. Taphattoonni adda guyyaa addaa taphatan biyyoota Afrikaa irraa Suudaan, Itoophiyaa, Egypt yookiin Masir. No. lama duwwaan mooyuudhaaf sadarkaa olaanaa irratti argachuuf geeba bareedaa kan nama bashannansiisu yookiin kan nama abdachiisu fudhachuu isiitiin No. Saffaa is false. Isaan sadiinuu saffaa fi sigaarallee walumaan sallafanii gara alaatitti hafan. Lakkoofsa tokko irratti kan jechuun akkasumas qophii keenya kan ammoo qophii bareedaa akkan waliin bashannantan akkan waliin abdattan waan hundaa waan isin bashannansiisuu fi dorgommiin addaa kunis akka ajaa'iba akka namatti tolu asumaan isin bashannansiisna jechuun akkan waliin turtan immoo abdii qaba. Ayyee daawwattoota keenya akkasumas immoo Egyptiin kan jiraatanii fi Suudaan kan jiraatanii adhammoo Itoophiyaan jimaa qamaatiitiin wanta akka jimaa argamtu wanta akka jimaa bareedduun hin jirtu wanta akka jimaa haaja guutuun hin jirtu jedhan wanta akka jimaa haajaa muluu fassamtu hin jirtu jedhanii haaji tariiboo akkasumaanis hangan deeggartoota Masriif Suudaanii illee hedduun haasa'isuu ture san keessatti waa hedduunaan jedhanii turanii jimaan waan baay'eedhaaf gaariidha qaamaaf gaariidha san gubbaadhaan hedduu sammuu namaa karaa humna namaaf kennaa jimaa turanii garuu mootummaan biyya sanii akka isaaniif hin hayyamne yookaan ammoo akka isaaniif tole hin jenne waan hubataniif warri isaan xiinxaltoota siyaasaa hedduun irratti dubbataa jiranii ganaa seera qabeessa akka biyya sana keessatti hawaasni gaafiin isaanii asumattuu biyya kana dhaabne oomishuu akka dandeenyu yaani hedduu gaafataa jiranii akkasuma Suudaan illee hedduu itti dubbataa jiranii kana gaa wanti inni dhageeffattootaa fi daawwattoota keenyaarraa hubadhee akkasuma sanumaan gama daawwattoota keenya dabarsuu jira galatoomee akkasuma biyyoonni lachuun beeksanii jiran jimaan haala bareedaan jimaa qamaatee inni mirkaanta jimaa qamaatee hattuun taatu jimaa qamaatee maraattuun taatu jechuudhaan biyyoonni lamaanis akka nu beekse jimaan immoo waan gaariidha jimaan immoo waan gara ganyaattu keessaa isii tokko waan mirkaanta saffaan immoo waan kaayattuu nama dadhabsiisu waan kaayattuu nama dabsitu keessa isii akka ta'uu isaatiin sigaarallee immoo waan saabdummootu saambaa namaa fixxu waan saabdu keessa coggaarraa namaa yakkitu keessa isi tokko jechuun Ijiptiin akkan waliin immoo zanaa fakaa akka jettan Itoophiyaan immoo sadarkaa olaanaa irraa akka jirtullee immoo asumaan akka nuuf barattan namni immoo Itoophiyaa dhiibee akka hin dandeenye Itoophiyaan immoo ijoollee abbichoo baala nuura naamiiniti namni tokkochuu immoo dhiibdanii hin dandeettan Itoophiyaan waan mirqaanaa hedduu of keessaa qabdi kanaaf biyyoonni tunniin immoo akka waan biraa hin dandeenye jechuun haala wassaalan
akka mirqaanummoo isin waliin akka bashannannu asumaan isin beeksisnaa jechuun zanaa nu waliin jedhuun fakaa nu waliin jedhuun like subscribe share gochuun akka nu waliin bashannantan asumaan isin beeksisnaa jechuun linkii keessan nakaa gadi godhamee nu waliin bashannanaa isin jenna. Asumarratti dabaluudhaan wanti tokko kan hin dhaammachuu bira kutee akkuma lammii Itoophiyaa Sudaan Masrii dubbisetti Itoophiyaas dubbiseen No. Wahedduu dinqisiifatanii hubannoo kana biyyoonni birootis hubatanii akka seerarra gaafatan yookaan seeraan hayyamu. Galatooma ulfaadhaa siinjaa garuu daawwattoonni YouTube chaayinaalaa gammee jala jirtan hundi keessanuu subscribe like share godhuudhaan maali garuu ammoo jecha sana waan goonii akkumaanii dhaan baay'eessanii dhaammachuu barbaade subscribe like share godhuudhaan wal jajjabeessuun wal guddisuun haanduraa eegamuun jaa akkuma habashoonni yookaan wal jajjabeessanitti haa wal cinaa dhaabbannuun siniin jaa yoo namni tokko yaada tokko daleesse yaada namsanii jajjabeessitee yoo hamaallee ta'e gorsitee kararra deeffatu malee inni san akkamitti akkas jedhe inni san akkamitti akkas godha jetteeni wanti irraa duuba deebitu yookaan ammoo wanti irraa duuba wanti jettu hin jiru namni lammiiteetii oromooteetii lafeeteetii dhiigateetii itti dhiyaadhu dubbisin sinjaa itti dhiyaadhu waa gorsin sinjaa kana fakkaataa galatoomaa ulfaadhaa nagaattiin isin hinjaa gama kiyyaanii galatoomaa ulfaadhaa. Ahlan wa sahlan.